Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota Oromoo Samsung yaadol ilaachuu ol barsiisuu ol jajjabeessuun hunda keenya irraa waan eegamudha. Kunoo har'a waan irraa barachuu dandeessanii chaanaalii Oromoo Samsung irratti isinii qabadhee dhiyaadheen jira. Yoo walii keenya waan beeknu irraa ol barsiisnee bu'aan isaa gammachuudha. Kanaafuu isinirree karaa isinii danda'ameen obboraa lammii keessan barsiisaan isin jedha. Har'a waan ani isinii qabadhee dhiyaadhee WhatsApp irratti tekstii voice akkasumas video delete from everyone godhame kamiyyuu akkaataa ittiin deebisuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Namoonni baay'ee WhatsApp dhaan waan garaagaraa nuuf erganii osoo nu hin ilaalin delete from everyone godhu. Yoo waan har'a isinitti agarsiisu seeraan ilaaltanii kana booda waan akkasii isin mudatu. Garuu hunda dura yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan yoo jiraatanii chaanaalii Oromoo Samsung jedhu kana subscribe gochuu akka hin daganne sin jedha. Akkasumas an chaanaalii mataa kun qaba kan barnoota kanaa waliin ol fakkaatuu fi barnoota garaagaraan irratti barsiisuu qaba. Achiin deemtanii si hordofuu barbaanna asiinis si hordofuu barbaanna warra jettanii fi HD Oro app jettan yoo YouTube irratti search gootanii salphaamatti chaanaalii koo argachuu ni dandeessu. Tokkoffaa irratti isa keessa galtanii subscribe gootanii bell icon bukkeetti jirtu akka tuqxanii fi kabajaan sin gaafadha. Akkasumas link description irra sini kaayira ishee kana takkaa tuquudhaan linkii isaanii argattu. Isa tuqxanii gara chaanaalii koo keessa galtanii subscribe ishee jettu tuqxanii sana booddee bell icon bukkeetti nutti sekendiin muraasa booddee ishee tuttu achi ol ishee jettu takkaa tuquudhaan maatii chaanaalii koo achiin taatanii asiinis wanta barsiisuun hordoftu achiinis wanta barsiisuun hordoftu subscribe gochuu akka hin daganne sanas isa kanas akka subscribe gochuu hin daganne kallattiimaan gara barnoota har'a isinii qabadhee dhiyaadheetti haa darbinu. Tole hordoftoota Oromoo Samsung gara barnoota keenya irraa gaafa dhufnu appilikeeshinii daawunlood gochuu qabnu nurra jiraata. Maqaan appilikeeshinichaas WhatsDelete jedhama. WhatsDelete kan jedhu kana Play Store irraati salphaamaanii search gootanii haala kanaan daawunloodii godhachuu ni dandeessu sin jedha. WhatsDelete kana jalqaba daawunloodii gochuu qabdutu processii isaan deebii dura WhatsDelete appilikeeshinii jedhamu kana daawunloodii godhadhaan sin jedha. Okay, gara WhatsDelete deeme akkaataa isaa isinitti agarsiisuu nan danda'a. Akkaataatti waan kana hojjetanii isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kun WhatsDelete akkuma argaa jirtan bilbila koo irratti haala kanaan install godhadheen jira. Isinis gaaf daawunloodii gootanii xumurtanii haala kanaan install godhatanii keessa gaafa galtanii permission olii laattanii jiraata. Permissionicha seeraan laachuu qabdu. Sababiin isaas isinii hojjechuu dhiisuuf hin danda'a. Permissionicha seeraan ilaaltan taanaanii haala kanaan seeraan permission isin gaggaafatu allow jecha. Permission sirriimatti laachaa fi deemtu. Okay, gara xumuraarratti permission laattanii gaaf xumuru feetanii accept kan jettu nuftu ishee accept jettanii bukkee darbitu. Kuni maal yoo jettanii fi amma inni loodii gochaa jiru kuni appilikeeshinii WhatsApp nu barbaadaa jira. Akka nuuni connect goonu WhatsApp wajjin loodii godhee nu barbaadaa jira jechuudha. Okay, amma loodii godhee xumuree nu banee jira. Kunoo appilikeeshinoota hedduu kanaan kan gochuu dandeenyu nu fidee jira. Yoo fedhe keessan ta'e yoo barbaadani turn on for all applications jettanii kan hunda isaanii banuu ni dandeessu. Angiroo arra kan isinitti agarsiisu WhatsApp irratti wanta delete from everyone ta'e akkaataatti deebisuu dandeenyu wanta ta'eef kan WhatsApp qofan isinitti agarsiisa. Ishee qofan select godhadhe bukkee darbaa next jedhe. Okay, kuno haala salphaadhaan nu banee jira. WhatsDelete kana interface isaa kana fakkaata gaafa bannu image si qaba, as bukkee video si qaba, voice warra babadanii voice qaba akkasumas audio warra nu ergamanii namoonni baballeessanii wantoota hedduuf keessaati qaba. Akkasumas as bukkee gaafa dhuftanii textis qaba. Text messages warra badee akkaataatti deebisachuu nu kaa story godhee nu kaa jechuudha. Kunoo dubbisuu dandeessu as bukkeedhaati. Kan inni jedhu as bukkeeti erga appilikeeshinii kana install gootaniiti WhatsApp dhaan wanti ergamee badu kamiyyuu akka inni hin banne nu ibsa as bukkeeti. Amma fakkeenyaaf an isinitti agarsiisuu nan danda'a. WhatsApp akkaawuntii gosa tokkooti gara akkaawuntii biraa irratti akkuma argaa jirtan bilbila koo irratti WhatsApp lama qaba. Kun akkaawuntii tokko baata, kun akkaawuntii tokko baata. WhatsApp akkaawuntii gosa kanarraati tekstii way yookaan image way gara isa kanaatti erge delete from everyone kanuma akkaawuntii mako kanarra taa'uudhaan delete from everyone godhe kan koos kan isaa keessaas nan barreessa. Isa isinitti agarsiise WhatsDelete kun akka inni story gochuu danda'u kana isinitti agarsiisa. Rakkoon qabu kuni waan kun appilikeeshiniin kun baay'ee isinitti tola, baay'ee jaallatutu download gootanii hundi keessan fayyadamtanii baay'ee natti tola. WhatsApp banee WhatsApp akkaawuntii gosa tokko banee isinitti agarsiisa. Kunoodha akkaawuntii koo isa gara sanaatti image way select godheen ergaa fi gaalarii keessaati. Okay, amma isheen erguutti xinnoo obsuun akkuma beekamu jira. Ishee obsine
Okay, amma ergamee jira gara WhatsApp ko accounti WhatsApp ko sanatti ergamee jira. Isinitti agarsiisuu nan danda'a notification fidaan jiru bilbilli ko deemee machi keessaati ilaalee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kun argitanii footoo ergamee jira. Garuu ani wanta kana ilaaluu fi saatiin arganne yoon ta'e garuu abbichi immoo yoo balleesseen accounti keenya lamaan keessaati footicha barbaanne taana yaada kaasee yoo inni balleesse akkaataatti deebisanu isinitti agarsiisa. Kun ilaaluu dandeessu as bukkeedha. Delete from everyone godhe isinitti agarsiisa. Delete for everyone. Kuno akkuma argaartanii deleted message jira. Gara duubaatti deebi'ee accounti ko sanarras gaafa ilaalu wanti ergame suni asis badee jira, achis badeera ilaaluun danda'u. Amma foto image ergame sana ilaaluun danda'u. Amma akkaataatti deebisanu akkuma sila was delete nutti hime amma was delete keessa story nu ta'eera. Garuu abbaan kun inni nu erge kuni akka badeetta manaa jira. Garuu was delete keessa jira. Was delete keessaati deemnee argachuu ni dandeenya. Foto amma isinitti agarsiisuu nan danda'a. Argitanii was delete ni nu kaa'ee jira. Data sila achiin ergine kuno isa delete from everyone goone accounti lamaan sa keessa balleessine was deletein akka kanaatti nu kaa'ee jira. Applicationin kuni kanaaf namatti tolan sin jedhe. Kanaaf applicationin kana download godhaa fayyadamaan sin jedha. Baay'ee namatti tola applicationin kuni akkuma argaartan images laanu deebi'ee jira. Baay'ee viidiyoo irraa akkasin jaallattanii abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana like gochuudhaan isin nu jajjabeessan sin jedha. Akkasumas channelii koo deemtanii subscribe gochuu akka hin daganne HD Oro app jedhama. Video ittaanu bareedaa ta'uu wal arginutti nagaatti ciao.